Maarree kabajamtoota keenya xumurarra geenyeerra. Seenaa Balaay Zallaqaa dubbachuun seenaa goota tokko dubbachuu miti. Hubannoo saba tokko dubbachuudha. Oromoon gootota hedduu qaba. Garuu gootummaan isaanii yeroo baay'ee harka diinaatti awwaalame yookiin immoo afaan Oromaatiin ibsamaa ture. Balaay seenaa sana keessatti ifaa ture. Akkuma urjii dukkana keessa jigu inni lubbuu isaa kennee fi du'a isaatiinis dhugaa hin dhoksine. Har'a garuu gaaffiin hafe tokko qofa. Seenaa keenya akkanaa akkamitti eegganna? Eeggachuu jechuun dubbachuu qofa miti. Hubachuun of keessatti qabachuu jechuudha. Yeroo seenaa keenya beeknu eenyummaa keenya ni beekna jechuudha. Yeroo eenyummaa keenya beeknu immoo diinni nu hin saamu, sobni nu hin fonqolchu. Kanaaf Balaay Zallaqaa seenaa du'e miti, seenaa jiraatudha. Akkuma jiraatuun bara wajjin addaabtu gochaa akka deemnu, haala jijjiirraa guddinaatti akka dhufnu nu waama. Maarree Balaay of eeguuf keenya kan ta'e tiksuudhaaf of beekuu akka qabnu nu barsiisa. Balaay lubbuu isaatiin dhugaa eeggate. Ati hoo dhugaa akkamitti eeggatta? Eenyummaa kee akkamitti calaqqisiifatta? Gootummaan isaa maal si yaadachiisa? Maarree kabajamtoota daawwattoota keenya, bilisummaan afaaniin miti, qalbii irraa dhalatti. Dhugaan akka aduu bariiti, dhokattus ni baati. Kabajamtoota daawwattoota Sagalee Kitaabaa, seenaa Gooticha Balaay Zallaqaa asuma irratti xumurra. Viidiyoo keenya seenaa keenya yoo jaalattanii like, share, subscribe gochuu keessan akka hin dagannee. Yaada viidiyoo keenya irratti, chaanaalii keenya irratti qabdan koomentii jalatti nuuf barreessaa. Kuni Sagalee Kitaabaa, sagalee dhugaa, sagalee goototaa, sagalee Oromooti. Isin jaalanna. Horaa bulaa.